Chalis. Ingubate setan nar. Kristani to kameni jero. Ila bakke do bara kono. Ingubate setan ni sinjer. Harraga se ufannan ke abitet ke tarameya. Arke ke ulkas. Ufannan ko abitet ke tarameya jilme. Hallelujah. Atiraka se me dia be menjeta atir. Gatin ke da malera yo yaran be bala gonno amen pattu makawa kayoto pattu video pattu samura kanyoto pattu namaraj askaba alto ko ifadda me sabagana tena wal fanaya ke samara de la melde ko stare susi ona tena mai ya stare susi ona ey magash ona makayta hayya Maka Yesus jalan. Nagansi batau. Kas maka Yesus. Oleh cisa. Abis Yesus. Maka Yesus Kristus Tuhan. Abis maka Yesus. Sisi, hai, abitafuna, ada misayo.
Ijaati shikana sinje. Ijaati. Malgoto sinje. Asai. Malgoto. Sirri ka dari malgoto. Ijaati makaya sinje. Malgoto. Malgoto sinje. Jadi amma kaset nero de sok tok. Tok sinje. Jadi gunda. Tok. Jadi makaya sinje. Tok. Jadi makaya sinje. Tok. Afro wallahi kisakan. Bagaimana makaya sinje? Abasan. Oi. Taragaga sinje. Mana kana nagesa be? Ubagana nagesa. Aratu. Udi. Ubagesa. Ulkasi ante. Kai gubani. Kai. Kaso. Bandu kes. Karakana bana. Mani karakana. Karakana bana goda dandikan. Gubagesa ibadat. Foto gubani. Yesu lupa, ana siti kama. Nora, ta. Tajajirtoon itti dabalama. Gubagesa. Itti dabalama tajajirtoon. Wala Daniya. Karabalisa. Bala bora. Gubagesa. Aboman maka Yesusi. Butuh kes nama kayo. Aboman maka Yesusi. Aja jam. Ati afura hamanan. Sho. Ila mayal ba diba? Kas maka Yesusi. Kas na bibilan. Ano kasi mo? Kas. Si malah. Maka Yesus. Aja jam. Masa bawa kan tiga ini kesati rumah Yesus kan. Haleluya. Ingat dulu nih. Tiga so cuma dua tu negalu dah. Kurang wala kate ra. Go stop galanna to. Kalau lemon jalan. Baik. Misal uta kalau lemon jalan. Ama yo ne kasati Muhammad. Isu kan apa tu kan kisah apa? Tiga hari mo agal gani pura kisah. Ay Isu sendiri rondu mali. Melto ko undi kesan arkesan matagar stol fudame laman sa fudame to abbano jivana Kristus gadite megala bi fadame sa galati fakko ne galati fak Yesus ini berfata Yesus muera Mewari kamadan arka kisah rasa ti Yesus muera. Amen. Yesus muera. Haleluya. Amen. Yesus maafkan datani. Ati momo itu argam. Amen. Berkah Yesus momo itu argam. Amen. Galgala kana waqiyya bal balamo jasira tamalo. Amen. Pagkatin tayo ni serama na mawili wali jalamin to. Yo pagkatin sa tayo wali jalamin. Namoni bayi mbak kega tujuan dewe. Namoni bayi mbak kega tujuan dewe. Tapi tidak kan dia sudah mula. Karena membo. Akale tadi dicari oleh jalan itu. Haleluya. Galgala ulfenwa iyo sarat tamullatu. Ulfenwa iyo sarat tamullatu. Ulfenwa iyo sarat tamullatu. Ulfina ajatu na tamullatu galgala kana namin to. Namni debo hijra. Namni debo hijra. Simbona iyana wa iyo sarat tamullatu.
jiraatin ani jaalame. Inama ngomoftaati. Wanti gaariin galgala kana akkasii si barbaada. Beeku galeetti garas waan gaarii kan barbaada. Tadi kataleen galeetti garas yeroo waan gaarii barbaada. Haleluuyaa. Adibaasaaf koo waan hin taane hojii yeroo kennu. Waan hin taane hojii yeroo keessattu. Waaqayyo balbala haala sirraa baneera. Waaqayyo wanti haala si haafeera. Waaqayyo eebba sirraa wal baaneera. Yesus sinjaalata. Amin jaalata. Amin. Haadha nama hundumaati. Garuu jedhu madaan baadhee deeman. Madaan kan immoo guyyaa Yesuusin eegaara. Bakka hunda koo itti nan soofee. Umurii koo miti jedhe gurbaa. Amen. Amen. Keessatis ala ishees nan fayyisaa jedhe gooftaa. Dabalaatee ni jedhamee tokko. Baabbii beeku baattee deemtu waaqayyo duraan kaasanii ni caalama. Gurbaa waan gaafa sana mata'anu waan akka gindillaa ulfaataa wayii mataa kibaa fiddeessi. Mana ishee keessa hidhaa jira nanii kanaa jira waaqayyo. Harmee maddetta. Waaqayyo rakkina wajjin barri kennumu. Amen. Yeroonis waaqayyo waa'ee kun dubbatu jettati. Waaqayyo waa'ee nama dhala baay'ata. Moo waaqayyo nam beeku jettee ishee gurgurta. Shireeka keessi midheessi jira gosa. Maal goota leeyyanaan balbala gara isaanii irratti waan hinaan jira waaqayyo. Rakkina maatii jedhu waliin rakkata. Jedhaasii badoo. Yaadina. Yesus gooftaa. Amen. Yesus gooftaa dalam itu. Yesus gooftaa. Pastor ini sioi. Gooftaa. Saya kata kau lah aja. Kudu ini dong. Kudu ini montas aku lah. Aku bayar cuma ni. Yesus gooftaa amen. Amen. Yesus gooftaa dalam itu. Yesus gooftaa. Bagai gooftaa ni. Bagai gooftaa. Walitti waati balma dhufte waliin jedhame taa. Ila namni tokko magaalaa kana jira. Namni kun nama wajjin waliin galu. Waan sun immoo furata qabaatu yoo ta'e itti maamaalu. Nama tokko duraa beekataa namni kun hojjetaa mootummaa. Bilbilli nama kanaa 19:9 Obali tiga sini dah ni, ada mana? Akan sahabu asal mau kono jalan. Wayu, waktu itu nama dia kita aja. Tuar kasar tidak ada ni orang ni malu. Asal mau kono beta? Jalan ni mana jalan? Macam ni mungkin kan? Nama kan nama dia kita aja. Orang mana lagi duduk kita lewat. Berang kapu, binti berang kapu. Arraba sana ni ndo dalam kesukaan aib bapa. Waman ni asal itu tu nanti dewa kayu. Kerana sama menjalan dah. Nanul fana sama pun awal nanti Yesus. Amen. Kata sana berbaca kita menjadi tu mesti. Amen. Isa awal cuma kayu menjalan itu. Amen. Namni betul itu. Dah walah hitima. Ishwari saja asal. Ferang kamu nampak. Aku mahu tu muslim mandi. Masih dua bega wakai. Leo tu orang kita mentor. Masih dua bega. Rumah kita apa? Mati. Wakai itu kan nanti waktu tu wanjal lo tak kau payah. Ani kalau kau nak kena misalnya jadi. Amen. Ada dia orang asal karat kafir ada apa? Karat kafir. Kita laku maya. Amen. Inta lo kafir ya mula. Amen. Dan kalau kita kan awalnya dia tu guna lalu. Amin ya amin. Wana jatuh benar lah gue. Kali nama kali.
baatee. Utubarri mandara bura waliin laaqanoo fi dabartee. Mee akka jedhanii ulfina guddaa tokko mee eegalu. Jadi namni waa wajjin taa'ee fi deebi mee eebba guddaa tokko mee eegalu. Gadi jedhu mee eebba taa'ee fi deebi. Yesus kau terima dah Yesus tak boleh lawan nama. Pakai orang tadi Yesus kau kemana sebab itu. Ini mana? Dang ke di mana kan di sewa ayo simpan masih je. Ayo buat hidup masih je. Edgar pun special nama tu sudah bisa dikerja. Amin dalam itu. Mana nama tu gua sari bahasa. Yifta nama jira mujur. Macam tu pun perlu dah hawa Yifta lupa tu.
sabashitiraati. Waasini mul'isanii hamma mul'atu keessaan alamnetti lamu walaatti gabaloo isaa kana malee takka qabeenya abbaa isaa ilma fe'ame maaliif akka ormaatti of ilaala obbolaanis akka ormaatti isa ilaala. Waaqayyo garuu gaafa ibsaa guddisuu barbaadu mana keessaatti kaasa. Gaafa guddisuu barbaadu fagoo yaadee jiru. Amin jedha walitti maala. Manuma keessatti kaasa waaqayyo. Ishee ergaatme gaafa waaqayyo guddisuu barbaadu waliin jedhame. Fagoo dhaayinee jedhame. Manuma keessatti jalqaba waliin jedhame. Garaan seetanaa gubateera. Bente ke sorkaatatti garaan seetanaa gubateera jedhama. Garaan seetanaa gubateera. Nambaa bakka adii koran godha. Yesuus koran maazari. Arragaa ima maraan nam ameen jedhame. Ameen ameen. Abrahaam mo'ita hore Yesuus ameen jedhame. Ameen. Waaqayyo mana keessa waan akka sagalgalame. Ameen. Nalla lama. Kana wanti gaafaratti kan jedha. Yiftaan ila sababii borii isaa beekuuf. Yiftaan karaa jallinaa haadhalatu yuuba. Dhaloonni namoonni kun obbolaansa haati kee nama biraarraa argamte jedhanii irratti hagaan iyyuu malee Yiftaan waaqayyo wajjin walii galee. Nama waaqayyo wajjin walii galee biyyi danda'u. Dabalee biyyi beeku. Nama waaqayyo wajjin walii galee Ameerikaan meeshaa gurguddaa qabdi jedhamtee ishee beekamtu kun iyyuu hin dandeessu. Nama waaqayyo wajjin walii galee kan danda'u waaqayyo duwwaadha. Akka Giyoorgis kaanii waaqayyo wajjin walii galee jedhamee. Ani waaqayyo wajjin walii galee. Waaqayyo wajjin walii galee Yiftaan. Kana booddee akka godhe hamma guddaroon guddachuusa hin geenyetti hamma yeroo mul'atuusa hin geenyetti waaqayyo inaaf tola mana mukkeenaa kaasu warri inaaf akka dafa gammadan. Balbala guddinaa dhufuu eegalee waaqayyo. Isinoo deebi'anii irratti marga jechuudha. Tubuutanii dhaqanii deebi'anii keessaa baatu waan isaan beeku. Beek tokko sababiin guddachuu kooti waan ana hinaafanidha jedhamee jiru. Sababii guddachuu kooti waan ana hinaafanidha. Maal jettanii? Sababii guddachuu kooti waan ana hinaafanidha. Karee immoo waan lukkisii ajjeesii akka godhe eegaa taphate ana gooftaan hin dhagahu. Ameen jedhamee jiru. Ameen. Nama miidhamte akka ta'e fayyadu fuula waaqayyo. Ameen. Daawit akka ta'e warri na hinaafan otuma jedhanii ati maatii anaaf hin qopheessina mataan gosa yaa'ee keessaa hin deebi'aa. Ameen. Harka miidhamte hin bayyana ta'e. Ameen.
dhugaa kan hin jaallan taa'anii ka'anii nama waan qayyooratti kan haasa'an garuu waldaa keessa kan jiran foon gooftaa dhiiga gooftaa fudhachaa ifaaf kan hin jiran jalqabuun namoota waa hin baafne jedhe warra sobdoota warra waan meeqa balleessanii warra hidha jiran gidduun namni waaqayyoo fuudhamee qe'ee darbatan guyyaan waaqayyoo gaafa ta'u ani jedhaa fi mul'atni namni keessa dhokate laqima keetti baasa. Mul'ata waaqayyoo kan ta'e guyyaa mul'achuu keetii dhiyaateera. Mul'ata baatee dhufatte yoo ta'e waliin jedhame. Mul'ata baatee dhufatte. Guyyaa mul'achuu keetii dhiyaateera waliin jedhame. Hin mul'ata waliin jedhaa dhiyaateera.
Ayo. Yesus jira amin. Amen. Waaqayyo jedhame ba'a. Waaqayyo Bara hin dabarre keessatti bara hin dabarre keessatti keessattuu wanti nu bara sagaltamii shanii deemee maal akkas mudate hin beeku. Waaqayyo bara kanaa rakkina ulfaataa keessatti isin baatanatti hima. Haboo hojjettanii nyaatu. Amataa ta'e hin arganne maanni naan Waaqayyo kallattiin itti gatii kee kaffaluu qabaa jira Waaqayyo. Ijoollee qabdu? mucaa tokko hin qabu. Mucaa tokko hin qabu. Dhiira moo durba? Durba Maal meeqa barata? keejii barata. Kennuudhaan? Kutaa tokko moo lama? Kutaa tokko keejii zeero. Juga guddinaan kilaasa ta'uu dandeenye beeku akkasii. Kanaaf naa galuu dhiiba balaa godha. Keejii naaf isa galan hin baranne. Tokkumatti na keelkaan buqqifan. Galanni gooftaa godhi ma ta'u. Maqaa Waaqayyoo haruugaa ameen jedha. Keejii jettani Waaqayyo gaa kallattiin itti gatii kee kaffaluu qaba naan jedhe. Ameen jedha ameen ta'u. Amen. Irraa kaasee waan isiraa kaffaluu qabaa jedha Waaqayyo. Amen. Irraa kaffalamee jedha. Narraa kaffalameera. Gatii isa kakaadha. Siree kadhadhu. Waan argatte qabaa. Wanti nama kanatti argamte jedhamee keessaa gombe jedhamee ture. Maqaa Yesuus jiraayate. Shaatii kana kaaffee jedhamee irraa rukutamtee ta'edha. Dhagaa siree ta'e. Eebbifama. Siree qabatu Yesuus. Harka kee ol gaafa wanti haala mana koo galeera jedhanii. Alaasaan jirta. Jirrettani? Alaasaan afaffa. Sila. Hot. Fayyada gaba bayyabo. Guyyaa dhiyaa kee amoora. Beenta koo Waaqayyo gatii koo kaffaleera jiraata. Waaqayyo gatii koo kaffaleera. Kita kolak tu mana mana kali you Anu dah jauh ni, tu jauh berapa? Anak Yesus pun jatuh ni mana? Jadi matur ada beda. Ibadah Yesus. Akhir tahan. Mandi koi. Mandiko Oleh. olera. Mandi ke oleh aja ya. Mandi ke olera. Habis setan uang kan kerja semua di mana lu tergaya. Wah Yesus sama cakap gitu. Ini kita semua gitu. Amen. 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 Amin. Wah gitu oleh. Amen. Bagaimana semua gitu sih kan ya. Waaqayyo gidduu sii galeera. Bagaimana Yesus gitu sih kan. Amen. Kalau dia berdoa kayu. Yesus gooftaan amin. Amen. Itu Yesus gooftaan jedhanii jiru. Yesuus gooftaadha. Ini amantaa. Ini amantaa. Waaqayyo mana keessa waan amanneera. Amen. Wanti baay'ee ni jirta. Sabta. Tidak. Asuma. Tidak. Bukan itu. Sampai. Wanti baay'ee ni kasi ni. Kalau dia berdoa kayu mari. Bukan cawe galgala kan lagi mari gitu bera. Amen. Malu sini berada. Bukan cawe mana gitu bera. Amen. Maka Yesus bukan cawe mana gitu bera. Amen. Udah tadi. Profeti apa? Mau ada kamu? Ini posisinya Yesus berbuka bu. Yesus ya amin. Amen. Orang mau kita paman lagi nih, nggak tahu juga. Polisi apa di Boston? Amen. Iya, ini tadi lori kan. Haleluya. Udah video nama video. Dahil mo barikan para kini pera ke kantai. Jadi mo kano ko bari, pati kini mo na desi natin kam jaga sila. Kailangan taga simple ko ko. Semua jalan tete orang lagi gofar lagi sini. Pakai ini nih.
Waaqayyo sadarkaa koo sadarkaa koo sadarkaadhaan geeddareera. sadarkaadhaan geeddareera. Wanne Bistar. Amen. Biyyinatti geeddarama. Amin. Yesus jira amin. Amin. Yesus jira amin. Har'a harki duwwaadha. Ilaali ante baay'ee hojjeta. Amen. Amin jira amin tuqe. Waa guddaa ta'e miti. Siif garuu guddaadha Yesuusiif kennuun amin jedhame. Barbaada. Nan barbaada. Baay'ee taa'e. Dhugaan. Haleluya. Maka akhirnya mereka boleh di mana ada mungkin sih deh maka Yesus ya. Biar nanti kamu sih. Yang mau dimana kamu ada lagi sih lu? Apa yang jalan lu? Oh bu. Matu nu apa lu deh? Kali borong kali lu sana. Biar lu apa sih kata? Apa betul mungkin? Oh dapat. Ini kakak kamu sendiri. Kalau Kristus mati dapat kedapat. Ay, ngadam itu. Ay, saudara nama Tuhan kasih. Amin. Kenapa engkau dari saudara nama Tuhan kasih? Amin. Kristennya barang itu beda. Kia di omoi bawa dami. Amin. Mengaku saya Yesus ini ada dalam bas. Amin. Wakala masih tidak kena kita jiwa. Amin. Wakala masih tidak kena kita jiwa. Sini pada orang Yesus. Sini pada orang Yesus. Sini pada orang Yesus. Allah kasih pilih saya bagai yang doa dia. Asik ini beda. Amin. Amin.
Amen. 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 Amen.
Ulfina me jira beto. Waaqayyo. Daawwitiin waan jiruuf galma yaadame. Ilma ga'a. Ilma keessatti jiraame. Ilma keessa. Ilma keessatti jiraame. Ilma keessa. Waaqayyo kanaan jedhee Yesuus jiraame. Ameen. Maqaa kee maqaa namoota baay'ee godhee biyya addaa tosii dhabnaa gaa'eera. Biyya addaa godhe. Yesuus gidduudha guddaadha. Ameen. Ameen. Egaa asumti ija baatee booddee dhabne rakkise malee ishee Waaqayyo kan kee xumureera. Ameen. Mee tokko Waaqayyo kan kee xumureera itti jiraame. Waaqayyo kan kee xumureera. Baay'ee Yesuus. Ameen jedha ta'uudhaaf. Ameen. Raakasee mul'atti kee darbeera. Ameen. Mul'atti kee darbeera jedhanii yafe. Mul'atti kee darbeera. Jaallataanii. Right? Abdiin batiin kasoo biteetti Waaqayyo balbala irraa baneera. Ameen. Waaqayyo akka waa'ee akka irra dhalitti beelkoota si jedhu Waaqayyo. Ameen. Harka ijebe har'aa kaasee Waaqayyo gatii dubbateef waan yaadu dadhabetti namni isaa ayyamameera. Ameen. Haqi nagaan taasisee kubbee Waaqayyo kubbaan si hojjetu nagaan mee tokko ayyamameera jedhaa yaadu. Ayyamameera. Miliyoonsi maal ta'eera? Ayyamameera. Seerumsi maal ta'eera? Ayyamameera. Barbaadamuu maal ta'eera? Ayyamameera. Eegal ta'e. Akkuma gaarii akkuma warri dhibee baay'eetti. Waaqayyo dhibee. Waaqaan narraa kaasa. Narraa kaasa. Isinis na gamtu diinni tokko. Ameen. Sirna darbateera Waaqayyo gooftaan. Ameen. Waan baay'eetti ta'ee jira. Baay'ee baay'een beeku jettee waan Waaqayyo waamatu qabda. Sibiilottis baay'ee narraa kaas jettee waan Waaqayyo waamatu qabda. Hin beeku gatiin sirraa kaffaluu qaba si jedhaa beeku. Kaffalameera. Ila wama masya. Wigale veni amor habas. Tanito olori mini kwatra flori amoya. Amenya tabe. Namoota jechuun sirna jiru sirna baay'ee kan bulaa jirtan galgala kan nyaata seeqa kaffalameera nama. Akka keessa si kaffalameera. Hallelujah. Ameen. Waaqayyo sirna kaffaleera. Waaqayyo sirna kaffaleera. Sirna kaffalameera si jedha. Zabuun sirna dhufeera. Dhufeera. Maal gosoonni sirna dhufeera? Dhufeera. Sirna dhufe jennee. Maal inni dhufee ture? Ilka isaatti. Mudaalee kottush. Kotta namni ni dabartuu. Kot. Jirti dhufaatti. Mudaalee. Kot. Si barbaada Yesuus morsi gashuudhaaf. Naawama horii bakkee naawama. Kenne sama kalaa jira. Mudaalee. Yesus mau tak doa kita mana kan kalau dia dapat tahu. Ameen. Memang kita nak kita benar dia orang kata. Asli orang tu kami asli. Ini sama kan asli? Marcos kan asli. Ini sama ber. Hello. Asal ini. Jadi kawan tu dia. Karena macam apa mawang kami bosan. Yesus ada Yesus di dalam. Ameen. Wakil mana kira dua orang. Ameen. Ini sadar. Waktu lah. Waktu apa ada kita? Ada kita. Kau tidak bisa maju tua ke semua manusia. Amal sampai gua Yesus di dalam. Ada doa aja. Amin ya amin. Kau tidak bisa maju tua ke semua manusia. Nama manusia yang mana aja. Ameen. Ada boite. Oh tidak man biro ke Yesus yang jelas. Ameen. Ada boite. Oh tidak man wajib ke Yesus yang jelas. Ameen. Wakil mana lu berasa lah mana? Ameen.
Bakola. Sudah. Bagus kan? Bukan tu. Berpikir sendiri jadi kalau pasal tanah boleh. Jadi dah. Ada tak boleh dah. Fikir ada konanda lah kau finali kau nami ni dah. Ni Yesus sudah ada. Yesus sudah. Atau kau sini kan tu? Hai Yesus berdoa mana? Amin. Anu katakan kau katakan Yesus berdoa mana? Amin. Betul kau Yesus berdoa mana? Haleluya. Kami maramasya. Ya malasya. Yesus amin. Amin. Bumpendi lagi na Tuhan. Amin. Bumpendi lagi na Tuhan. Amin. Atau jalan apa? Makisah kenyaran. Angge dergich. Buatun. Mereka buat bos. Sufedene tentu yo. Amanta. Jakisan. Istri? Okey. Asin coba me, asin bomba na. Amen. Iyo gas, asin coba me, asin bomba na me. Asini kami asini bomba namin. Kota me gatos. Me, atas na kami to. Wag iyo ni namin. Wakayo. Dapat i-reflect ka namin. Dapat sila ready. Wag siyang bisuf kau kana namin yan. Once yang disukur kana. Sir, kasi funera na yan. Kasi purera. Ganti din na tayo namin yan. Lagi kata. Mana kayo sa lingalo na yan. Manake sa libalo. Wag kayo karatang bisera na na. Wakayo karatang busera. Wag kayo ka nandiyan eh. Yan yung talo. Wag na makalaban na namin ang bisuf kau tira. Ano yung rugin yung galera na. Ano na mga nanol sa kanan nila. Wada jalu. Ani kirin nila ko bago. Wada jalu. Wada baye. Wawali wa jumaya ni kami na jelo agin. Amen. Amen. Gaba kasi tigaro fatu. Harune ke bara tijar ba ade male. Kanje bete wanti abade sini ko ko kirin yo. Wa ke kan nanje. Wan imukan si na ba ya. Amen. Gari ke fata. Wa ke ro kana kase akena sini. Wanu ba ko ko te sira kisano kan nampu kisano. Amen. Bukaya na ya ya. Dapat di bukaya na ya. Bukaera. Ini salah. Yesus jadi. Yesus. Najala. Nanti berarti. Kasih sikit bukan. Wakayo. Ojikot. Dami basira. Nampalan ka din. Amin. Ito kat kabali wakayo si Bani sa tiyan. Wakayo sa Lisa. Amen. Kasi niyo. Sinox. Wan sinox susura na no ta sinox. Amen. Janu mamba te damin ke bigila sino. Amen. Kasi wanita kia itte ke kutura buan demu. Makabot tayo sila ni mo isa kutera. Amen. Itera. Amen. Ugawa kayo dito na gifat. Pangkuda David. Elga ke sila ni na Doroni. Kaya bama kinata. Amen. Ay wa kayo mo dundi. Wala. Mo dundi wa kayo. Ibadah. Man masih murah sini. Dekat masih garamit. Yesus garamit na.
yaame. Waaqayyo Isa si hafeeru kana naani. isa si hafeeru kana Sito mursiisa. si tumursiisa. Gara isa walaanuutti. Gara isa walaanuutti. Gara isa walaanuutti Si dabarseera naani. si dabarseera. Waaqayyo isa walaanuutti na dabarseera jedhamee. Waaqayyo isa walaanuutti dabarseera. Maqaa Waaqayyo fi darbi isa walaanuutti. Ameen. Darbi isa walaanuutti. Iddoo naannoo sirraa habanamu. Ameen. Iddoo naannoo sirraa habanamu. Ameen. Ameen. Akka si deemsu. Acabat. Darbeera. Yaa galateeffatu eenyu mata kana. Ameen. Boleh. Ano man nagay. Waaqayyo na eebbisu. Waaqayyo na eebbisu Waaqayyo. Uy. Waaqayyo na eebbisu. Amen. Natti kami may Waaqayyo siya eebbisu na niya. Waaqayyo isa eebbisu. Denis na eebbisu Waaqayyo wala ka eebbisu. Ameen. Mali mo kita wala ka mo. Aganak. Sige. Magaling tadi. Eh? Ini kau rumah kerja. Lo gusto daw. Alis sa sigaw, alis. Ino bita, siya bigay alis. Ishi. Abang ko yete na may kamu yana. Ya? May kapta. Wala sa dia may kapta. Amma sajjet wala sa dilo. Wa kana ke sa no. Tigale? Ay. Namo tayo daw siya. Waaqayyo na kala mo sa amin. Ya, waaqayyo na ni medyo. Waaqayyo. Pansin mo ayaw na kita. Eh? Makina siwa ng kamutan kita na o baba dali ara kay magmutan makina tayo. Alam mo dito kung kaya. Amen. Tira mo. Ay, Kristus. Mada. Alota. Ate ka diyan tufi. Setan ni watrol si kama. Darbe mo naman sila ko kuma masinjira wa sa pelo. Amin jina kay mel to. Amen. Me panang eriya magkate sa kanmi dabar sila tu ka karo jira ani garu goftan hiduna le na jara. Amen. Narra ko dero wa kayo. Narra ko dero wa kayo. Amen. Yo bantan. Yo bantan. Narra ko dero. Narra ko dero. Amen. Nama bayi to kana magapa fami. Kakifon. Darbe makam. Amen. Indutu. Sishi. Dero sa manu wa ko. Ino film magalat. Okay, kan sini lah. Kayo, erga malaka lebar teboje balbalan cuma mensudah malas sini lah. Amen. Angkat sekali beri ke kamera ya. Beri ke kamera. Amin. Kita lagi merasakan nasi mereka teragak. Oh, meu filho, me. Amen. Jirawan kayo. Yesus binada. Amen. Apa bawa untuk kemarin? Binya Jogja, binya lah, binya bang, binya kamu.